Ashama Oromoo akkam nagaa jirtu kan kaabaa fi kibbaa nagayaa hundumtuu dhaamsa xinnoon qaba isin ilaallata dhageeffatteen gatiin seenaan si gaafata. Ahmad Muhammad Bosona Baalee galatoomi umriin keessi haa turu yaa kan sagalee rakkataa ta'ee dubbataa jiru osoo inaaftuun baay'een daandii rahmataa jiru. Rabbiin geessee addunyaa harka keessi haa kaayu jiraa fi du'aa keetis jannataan si haa faayu obsaan irra tarkaanfadhu kiyyoo aduwwiin kaayu. Nama gargaaruuf dursa nama ta'uun gahaadha namni nama hin gargaarre namaa miti dhagaadha jechuuf dhagaanuu cabee walirra koree ta'a ijaarsa manaaf oolee yookaan ispaaltii ta'a. Raajima dhageenna bara kana miidiyaa gubbatti kan jedhu nama gargaaruun dirqama koof kee miti maaliif dhufta biyya koo biyyi kee asii miti mee yaa ummata kiyya maaliif akkas jedhama rakkataan kutaaf naannoo maaliif adda baafama bakka fedhe jiraatus gargaaruun kee dirqama amantaa fedhe qabaatus namni kamiyyuu nama. Waan meeqa dhageenna waan meeqa agarra wallaalaan baay'atee nutti ta'ee farra alaaf biyya keessaa nutti cufa karra. Nama siyaasa dhiisee deemu daandii bilisaa dirqamaan harka qabee karaan taane harkisa maqaa xurii fi gadhee duubaan itti fannisa abidda ofii qabsiisee oyitetti nu danfisa waa'ee jaraa dubbachuun baay'ee nama rakkisa. Yeroo mootummaan jaalalaaf misooma diriirsutti jira ardas dhokatee kan harkisu boodatti gowwaan kan isaa hin beekne waa'ee namaa irratti yaada dadhabaa kaasa baatee sammuu keessatti qaroominna addunyaa irraa bahee moggatti. Badiyaa dabeessa bade kan yaanne waa'ee namaa nyaatee bulee garaadhaa kan qabne murtii lamaa. Gurri kee qaawwataanaan dhageeffadhu siif hima nama rakkate gargaaruuf nama ta'uun dirqama inaaffaan rukutamtee hin yaadin dubbii hamaa. Ofii gochuu dadhabnaan namatti mataa baatta rakkataa ollaa kee jiru dhiiftee qabeenya hirmii nyaatta dudduuba namaa deemtee maqaa namatti laatta badiyaa wallaalummaa mana ifaa hin qabne qululluu mirgoo badduu dibicha gaafa hin qabne guddisaa ilmoo badduu waan jettu hin qaanfanne nama waggaa 28 ollaa keetti rakkatu harkaan lafarra deemee harka namaa eeggatu isa daaree huqqatee beelaaf dheebuun rukutu. Maaf gargaarama jettee gaafa afuuftu xurumbaa kiyyoo dabaa tolchitee cinatti baatee labbaa. Boru maal jette rabbiin guyyaa fuulduree isaa qabriin mana addaati eenyuufuu dimimmisa kan jettee hin tolfanne asiinatti dhimmisa firatu boo'ee awwaalee biyyootti uwwisa. Rabbiin fayyaa siif kennee si godhee qaama guutuu sirraa fuudhee waan hunda ni danda'a dhoggatu. Kana dagattee rakkataa hin gargaarinaa jetta afaan irraa fudhattee sagaleedhaan dubbatta nama sagalee rakkataa ta'e ammoo itti dhaaddatta. Ayi badi wallaalaa gogaa qalbii hin qabne kan garaa isaa malee kan biyyaa isa dhibne kan beelaaf dheebuun rakkataa sammuu isa yaachifne. Obsimee yaa inaaftuu rakkataan biyyan qabu haa gargaaru hundinuu waan harka keessaa qabu yaa kan rakkataa inaaftuu harki keessi haa cabu rabbiin gaafadhee anu waan jedhe irraan dhabu. Jechi nama wallaalaa garaa nama madeessa jireenya ifaa qabu namatti golgoleessa. Yoo gargaare maal qaba inni hin qabne hiyyeessa eenyu hundee jiraata biyya addunyaa keessa ofii keetii hojjettee dalagattee sooratta sanuu guddifachuudhaaf osoo qabdu dheebotta ba'aa jiru dadhabdee wanta hin dandeenye baatta irriba gahaa dhabdee halkanii guyyaa kaatta inni ija hin qabne hoo kan miilli isaa cabaa mee rabbii isaa malee maal hojjetatee qaba yoo gargaaranoo kana maaliif isin dhukkuba. Gaafii namatti uuma sammuu nama dhiphisa kanneen nama jechuun baay'ee nama rakkisa. Yaa ummata koo gaarii ummata garaa laafu hin dhagayinaaf falfaltuu warra rakkataa inaafu gargaaraa waan qabdanii rakkataa rakkoo fura waan facaafate namu boru haammachuu jira galatooma.